Yeroo tokko tokko hojjettuun manaa tokko maaliif mana sana miitee badii mana sanarraan geessee baddi jennee namoonni baay'ee keenya ni tilmaamna. Akkasumallee baay'een keenya yeroo hojjettuu sanarratti murteessinu ni jira. Ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota maatii chaanaalii koo nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Anillee nagaa guutuun qabaa, galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa viidiyoo haaraa tokko qabadhee isinitti deebi'een jira. Osoo gara viidiyoo kiyya guyyaa har'aatti immoo isin dabarsuun duratti warroonni chaanaala koo haaraa taatan chaanaalii koo subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Warroonni naga kanaan duraa immoo na wajjin jirtan galatooma ulfaadhaa. Viidiyoo kana like share gochuun na jajjabeessan affeerraa kiyyaadha. Akkasumallee namoonni maa baddee maaliif viidiyoo hin hojjettu akka duraa jettanii gama koomentii fi gama keessatiin na gaafattan xiqqoo hojii waan biizii ta'eef akka kanaan duraatti viidiyoo tokko hojjechuun naa mijachuu dideetan isinirraa badee amma immoo galanni waaqayyoof haa ta'u walitti deebinee jirra. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee viidiyoo baay'ee tokko na ajaa'ibee tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jechuudha. Innis maalidha? Hojjettuun manaa tokko gabaabumatti kan rakkoo mana sanarraan geessu waa malee miti jechuudha. Yoo ati hojjettuu sana akka baakabdee akka ilmoo keetti ilaaltee ulaagaa hojjettuun sun sirraa barbaaddu guutteef hojjettuun sun wanti rakkoo mana keerraan geessee baddu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu seenaa hojjettuu tokko isiniif qooda jedheetan viidiyoo kana isiniif waraabaa jira. Egaa mucayyoon Itoophiyaa tokko jechuudha. Itoophiyaadha. Kan itti dhalattee guddatte Finfinneedha jechuudha. Mucayyoo kana wajjin darbee wal argina. Mucayyoon kunis egaa biyya kana keessatti jechuudha. Biyya Beirut kana akkuma kiyya hojjechaa turte jechuudha. Mucayyoo kana wajjin darbee wal arginu malee madaamin ani bira hojjedhuuf madaamin ishiin bira hojjettu walitti fira jechuudha. Kanaafiyyuu darbee wal argina. Yeroo wal arginillee dhugaa dubbachuudhaaf aga walitti sindhee yaada wal jijjiirullee hin eeyyaman jechuudha. Nageenya waaqayyo wal gaafanna. Kanaan alatti yeroo mati baqaallee hojjennu akka tasaa jechuudha. Darbee yeroo mana isaanii deemnu yookiin mana keenya dhufanii nu dhorku jechuudha. Baay'ee nu eegu jechuudha. Afaan keessa maal haasa'u wantoota garaagaraa haasa'u. Ta'us illee ani hojjettu kanatti akka dubbadhullee baay'ee hin barbaadini. Sababiin isaa wantoota garaagaraa itti himti kan jedhani. Egaa seenaa hojjettuu kanaa isiniifan qoodaa. Hojjettuun kun immoo madaamii maal miitee gara biyyaa galtee ka jedhullee isiniifan qooda jechuudha. Hojjettuun kun Itoophiyaadhaa Finfinneetti dhalattee guddattee dhaloonni ishii Finfinneedha. Turtii waggaa 9 biyya Beirut kana keessa jiraatte jechuudha. Turtii waggaa 9 biyya Beirut kana keessa jiraattu kanatti biyya Arabaa namoota tokkoof gaariidha. Namoota tokkoof immoo baay'ee badduudha. Kana gaafan isiniin jedhu manni hundumtuyyuu tokko jechuu hin dandeenyu. Madaamiin hundumtuyyuu amalli ishii tokko jechuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf mana nan hojjedhu madaamiin ani bira hojjedhu gaarii yoo taate amala yoo qabaatte kan namni tokko bira hojjetu immoo akkasuma amalli ishii badaa ciqiciqaammii waan akkasiiti kan mul'atu yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf egaa mucayyoon kun madaamni ishiin bira hojjettu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ciqiciqaammii baay'ee nama dubbattu ituma bakka waan tokko sababa barbaadde jechuudha dubbachuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf sababa garaagaraa barbaaddi ni dubbatti bakka cinniqqisi goote dhugaa dubbachuudhaaf madaamii baay'ee badduu bira hojjette jechuudha mucaan kun. Egaa jireenya haaluma kamuu keessatti abdii kutuun hin barbaachisu jechuudha. Mucayyoon kun abdii hin kunne firiideemumtillee mana keessatti hin kennamuuf jechuudha. Mucaa kana ganamaa galgalli hojiidha. Bakka teessumnillee hin jiru. Daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 teessumnillee hin jiru. Dhugaa dubbachuudha mucayyoon kun sa'aatii 5tti kaate jechuudha. Irribaa ganama sa'aatii 5tti. Sa'aatii 5 jechuun sa'aatii 11 Itoophiyaatti kaati. Sa'aatii kanatti gaafa kaate akka Itoophiyaa halkan sa'a 8tti kan raftutu jira jechuudha. Maaliifini ijoollee qabdi madaamin ijoollee qabdi waan ta'eef ijoollee jala gugguufti waan ta'e jala ituma akkanatti bakka ganama kaate socho'aamtu mucaan kun iddoo hirribaa qaqqabdi jechuudha. Firiideemumtillee mana keessatti hin kennamuufi baay'ee jireenya cinqatii jireenya rakkisaa keessa jiraachaa turte jechuudha. Egaa asirratti ofiin jijjiira jettee waan biyyaa baateef kaayyoo ishii waan beektuuf jechuudha.
isa madaamiin akkasitti rakkistu kanallee abdii kuttee gidduutti gara biyyaallee hin galle galteellee maatii ishiin ilaallee walumaa galatti maatii ishii irraa baatee turtii waggaa 9 guutuu biyya kana keessa jiraatte. Sanatti immoo telefoonillee gaafattee turte jechuudha. Telefoonillee nan bitadhaa nan fayyadamaa jettee gaafannaani ni didde jechuudha madaamiin. Ni diddee telefoonni siif hin bitamu, qarshuma keetii yoo bitatte asitti fayyadamuu hin dandeessu, bittee yoo ol keessee gaafa si biyya galtu biyya keetti fayyadamte malee asitti telefoona fayyadamuun gonkumaa siif hin eeyyamu jettee ni diddee. Mucaa kana gaafa maatii ishee yaadde jechuudha ji'atti al tokko telefoona manaatiin dawwaltiif madaamiin jechuudha. Ji'atti al tokko ji'aan jechuudha walumaa galatti. Kanaafi walumaa galatti baay'ee haala rakkisaa keessa turte. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf hojjettuun tokko yoo ati yaaddeef yoo ati bakka akka ofii keetti ilaalte sammuudhuma ishee haaromsuudhaaf wantoota tokko bakka yeruma tokko firiidemii kan kennituuf yoo taate akkasuma mana kee keessatti si yaaddii simmiitu jechuudha. Yoo immoo ati ganamaa galgala ilmoo keerraa adda baastee bakka akka wayiitti ilaalte ganamaa galgala bakka firiidemii dhoowwattee ganamaa galgala bakka caqacaqxee yoo jettee hojjettuun sun akkamitti mana kana miidhee baa kan jettu hin tilmaamti nama waan ta'eefi. Kanaaf egaa mucayyoon kun abbaan manaa immoo madaamii sanaa jechuudha biyya Afrikaa hojjeta jechuudha. Afrikaa hojjeta asiin jiru jechuudha. Ni dhufaa yeroo dhufe bulii 2 bulii 3 bulee ni deema jechuudha. Ijoollee meeqa qabdi? Ijoollee 4, madaamidhaan 5, isaan nama 6. Inni guyyaa 3 qofa yoo dhufe guyyaa 3 bulee deebi'a waan ta'eef namuma 5 jechuudha. Ijoolleen nama 4, ishiidhaan nama 5 kanuma tajaajilti jechuudha. Akkasumallee haadhaaf abbaa gibbee jiru jechuudha. Haadhaaf abbaa sanallee ni tajaajilti mucayyoon hojjettuun kun jechuudha. Kanaaf egaa gaafa kaanii turtii waggaa 9 turtee maatiin ishees yaadanii ishiinis maatii yaaddee haalli ishiin keessa jiraachaa turtes haala mijataa miti waan ta'eef gara biyya koon gala jettee murteessite jechuudha. Gaafa gara biyya koon gala jettee murteessitu biyya kiyyan gala jettee madaamii ishiitti gaafa himtu madaamiin ishii abbaan manaa ishii waan asiin jirreef jechuudha. Abbaan manaa ishii hojiidhaaf deemee jira asiin jiru waan ta'eef ishiin immoo hojii barsiisummaati kan ishiin hojjettu jechuudha. Barsiistuudha. Jiini salgaffaan barnoonni hin jalqaba jechuudha. Jiin salgaffaan barnoonni waan jalqabuuf ishiin sa'aatii tokkotti baatee akka Itoophiyaa sa'aatii tokkotti yoo baate sa'aatii 9 fi walakkaa 10 walakkaa akkuma bakka mijateef itti galti jechuudha ishiin yeroo barnootaa. Kanaafi akkamitti si gaggeessa kan jettu baay'ee tokko yaaddofte jechuudha madaamiin kun. Egaa nama turtii waggaa 9 turteedha waan ta'eef mucaan kun egaa garaa ishiitti madaamiidhaaf waa yaaddette jechuudha. Ammuma ishiin na gubde agashiin akkasitti gidiraa waggaa 9 guutuu gidiraa na nyaachiste anis mana ishii balleesseen deema kan jettu yaaddette jechuudha. Kanaaf egaa madaamiin mucattiin kun ji'a 9ffaa kana keessa dirqama gara biyya kiyyaa galuun qaba. Amma abbaan manaa kee dhufuttis in eegu nin gala jettee itti himtee sana booda madaamiinis murteessitee gale jetteeni obboleessi kiyyaa si haa gaggeessu jettee obboleessi ishii itti himtee jechuudha. Bakka nama waggaa 9 ishii bira jiraate waan ta'eef mucaa kana hin shakkine jechuudha madaamittiin. Yeroo sanatti mucaa kun wayinarraan geessee rakkoo wayinarraan geessee deemti kan jedhu hin shakkine jechuudha madaamittiin. Sana booda gaafa gara biyya kootiin gala gaafa fakkeenyaaf fi namoonni hojjettuun manaa tokko gaafa sirraa deemtu yeroo san hojii sitti baay'ata jechuudha. Kana sirreessi deemii, isa kan akkasitti sirreessi, isa kan akkasitti naqii kan jedha wayitu jira jechuudha. Walumaa galatti egaa turtii waggaa 9 mucayyoon kun madaamii bira jiraatte waan ta'eef madaamiin hin shakkine ganamaa waanuma hojjettu fakkaatte jechuudha. Mucaan kun maal goote biiffee keessaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf biiffee keessaa burcuqqoo qabdu, sahaanii qabdu biiffee keessaa jechuudha. Yeroo ishiin mana barumsaa madaamiin ishii mana barumsaa tolti waan ta'eef galgala galti. Yeroo galtu hojjettuun kun akkuma haadha manaati waan nyaata waan dhugan qopheessitee teeddii bakka kana booda
ijoollee ishee qo'achiiste jechuudha madaamittiin. Homaa garagaltee ilaaltu jechuudha. Maal hojjette maal taatette. Sana booda mucayyoon kun burcuqqoo sahaanii baqa meeshaa garagaraa caccabsite jechuudha. Komodiinoo biiffee keessatti ukkaamsite. Gaafa ukkaamsitu doolara 7,000 doolara 7,000 jalaa hattee meeshaa madaamiin qabu meeshaa tokko tokko ilaaltee caccabsitee komodiinoo keessatti naqxee silaa guyyaa isheen deemtu kana niitittiin mana barnoota tolti waan ta'eef obboleessa madaamitu gaggeessa waan ta'eef obboleessa madaamii akka gaggeessu taasifte jechuudha. Asii mucayyoo kana warra obboleessa ishiitii geessitee mucayyoon kun gara biyyaa kutte jechuudha. Erga mucayyoon kun gara biyyaa kutte jechuudha. Agagaa nama barbaaddatanitti gaafa hojjettuun tokko nama biraa deemte aga nama barbaaddatutti dirqama madaam moota hojjeta jechuudha hojii. Aga hojjettuu tokko fidan yoo namoonni tokko osoo hojjettuun tokko mana jirtu nan gala yoo jette fakkeenyaaf ji'a kana hojii kana gaggeessuudhaan in fidatu jechuudha. Namoonni tokko immoo yoo dhaban dirqama ishee kana gaggeessanii amma waa fidatanitti inuma hojjetu. Gaafa hojii hojjettu jechuudha. Meeshaa isa cabe isa biiffee keessa jiru isa baqa caccabsiteetuma walumaa galatti jechuudha. Meeshaa daaktetuma mucaan xiggii kaan biiffee keessa daaktuma keessee deemte jechuudha. Doolara 7,000 jalaa hatte jechuudha. Sana booda in qawwastee in iyyitee in maraattee wanti ishiin gootu hin jiru. Mucayyoon galte waan ta'eef hin deebitu waan ta'eef sanuu maal jettee nan deebi'a biyya kanatti nan deebi'a jettee deemte jechuudha. Akka madaamin hin shakkinee akka wantoota garagaraa hin gaafanne nan deebi'a jettee deemte. Kan isin dhiqu jechuudha. Kanaaf nama immoo nan deebi'a jedhu hin shakkansii galee hin shakkanis ta'us immoo nama turtii waggaa amma kanaa mana kee keessa jiraat hin shakkitu yeroo tokko. Sana booda madaamii kiyyatti dawwaltee jechuudha. Niitittiin kun madaamii kiyyatti dawwaltee maraattee iyyitee meeshaa isa caccabe suuraa kaastee waasaap birraan ergitee fi bakka akkasitti iyyitee qawwastee dhiistee umaa gochuu hin danda'amu. Iddoo ishee itti argitu hin jiru. Iddoo itti qabsiistu hin jiru. Mucayyoon galte maatii isheetti galte waan ta'eef iddoo itti qabdu hin jiru. Yeroo sanaa meeshaa akkasitti caccabe argitee qarshii ishii isa fudhatame argite yeroo sanatti qabdee waan tokko gochuu dandeessi. Birrii ishiis deeffachuu dandeessi. Meeshaa sanallee yoo mucayyoon birrii harkaan qabaanne akka mana ishii keessallee akka hojjettu gooti yookiin illee poolisii tokko qabsiisuu dandeessi jechuudha. Amma erga mucaan biyya ishii galtee wanti ishiin gootu tokko yoo hin jiru jechuudha. Akkasitti madaamee kiyyatti ergitee of eeggannoo akka gootu gaafa mucaan sibira hojjettu sun gaafa gara biyyaa galtu of eeggannoo godhi. Yookiin bilbiluma tokko bitiitii bilbila kaameeraa waraabu tokko bitiitii mana godhi. Yookiin immoo guyyaa ishiin deemtu baqa sirriitti fattashii kan jettu madaamii kiyyatti xinqaaqee guddaa kennitee akkasitti mucayyoon egaa wanti na ajaa'ibee gara kutannoo ishiiti jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf amma barbaade yoo miidhame biyya namaa kana keessatti waan akkanaa hin godhu. Sababiin isaa akka tasaa wanti kun yoo argame anarras rakkootu gaa jedhee waan yaaduu fi akkanatti garaa kutadhee meeshaa aga sanaa daakee saantiba aga kanaa hin fuudhu jechuudha. Maaliifin biyyi namaa kun waan baay'ee rakkistu waan taateef mucayyoon kun kan ajaa'ibe aga sana garaa kutattee maatii kiyyatti ila yoon du'es du'eedha amma kan ishee yoon du'es du'e yoon ba'es ba'eedha kan ishee. Maaliif jennaan dhuguma itoo meeshaan aga sana ishiin daakte sana yeroo sanatti madaamin argite baay'ee waan hojjetteetu keessaan galtu jechuudha. Meeshaan isaaniin tokkitti gatiin ishee meeqa akka taate ni beektu jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun egaa aarii ishiin gidiraa ishiin waggaa 9 guutuu kana gidiraa ishiin nyaachiste sanaaf meeshaa aga sanaa jalaa daaktee maallaqa akka kanaa jalaa fudhattee gara biyya ishee galtee akkasitti madaamii fala galchitee namoonni tokko
garaa kutatanii yoon du'es du'e yoo nafes hafe jedhanii namoonni tokko tokko ofittis murteessanii waan akkanaa gara jabummaadhaan godhanis ni jiru. Kanaaf walumaa galatti rabbiin waa oolchuu isiniin jedha. Mucayyoon kun egaa amma madaaminis egaa iqaashii bitachuu malee wanti ishiin gootu tokkoyyuu hin jiru. Mucayyittiinis egaa asitti baguma asitti waa tokko hin ta'ini baguma meeshaa gasanaa caccabsitee madaamin argitee mana eeyuu tokkotti hin darbin mana hidhaa tokkotti hin darbini. Egaa viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Nagaan naaf tura aga viidiyoo